Tolee, kamooltaan fayyaa keessanii nagaa galata waaqayyoo galatu bu'aan daanyuu istiidiyoo faarfannaawwan adda addaa bifa adda ta'e keessaayyuu viidiyoo kilippii faarfannaa ortodoksii taphaadhu bifa qulqullinaan hojjenna. Kanaaf gara chaanaalii keenyaa yookaan gara istiidiyoo keenyaa kottaa isiniin jenna. Lakkoofsi bilbilaa Duwwaa 912 akkasumas Duwwaa 969 mana faarfannaa afur daanyuu istiidiyoo Amboo kottaa isiniin jenna. Kana fuulduratti immoo eeyyama waaqayyoota waan baay'ee isin hojjenna. Istiidiyoo keenyatti hojiiwwan hojjetaman poostarii, baayinarii, istiikarii akkasumas illee cidhaaf guyyaa dhalootaa